ditemi lama kantan ini sani kalau agak kan injak dalam berat berabaran kan sudah kami kan kalau telepono patau oji setan aji buda ilmi wakayo mundate pokok fire kayo anis pokok nasadi lakun sasabdet pokok umat tiga cara iba kan akan bukate jangan lebih saya saja Yohanes ya isa wangela berrese isa ergasari berrese isa mundata berrese isa moga di mata sana itu mantu to hundu mabu'e tulu karayo kanno gosta jala terga mudan ada kenya rubaro marami ada karena ge tore kana betti gosta kenya ra imana kan nufude barata gosta jala tu Yohanes rupate Yohanes kun anggar ratin dure jara Pia Henok fight or for the money. Pia Elias fight or for the money. Pia Pulpuloni Hetum Nisani, it all for the money, all for the Kanjuru. Yohanis Abba Gelatu, Jeta Jaiva Kanaduka. Marjedeni Hoji said Anaji Budavi, Elmi Wakayo in Narkam Nekavone, in Nisakane to India for Rasum. Kami yang apa tu fed ada te, ada kami ingkar kami imul te jadi. Tugas umat tema tuan wakayo, utus setan anak senerati, apoli kenya damira, adori kenya wanera kase, wajib baru roti macam nete, anak senerkan orang jepenu. Akan abi yang ada jemputan menjauh, akan abi yang ada rakinan hukuman indera ramutule. Ega dua sekali wajah saya ture. Ega hoji sakit di budavi ilmi wakayo wakara muda tegera. Memang jual wakayo. Yo kabar bukan kesal tuang to kongres imbusa. Ya kesal senika. Setan yo umame. Ini bukan hoji sadi buda muda teguni. Setan yo magira umame. Setan aja cuma aja cura. Hoji setan asimo malida. Sekarang orang seniti mama. Yo kana ubarne wae dasen arkan ke sase nusana wae kanama borganama daga bune yadan no chopa bolta dasi nusana wae saga bada vinos wae samna gaila chupudam turai pulpule sudam kana galila tinni gaila epise sana bu visa hoji setan kana dibura me kana bu setan ni yo mumame setan ni gani no mumame gaba sambata kudati Toko jadi wakil yang umum dunia kana, toko jadi kafir umum jadi kabuka bersama budak jadi kafe. Umum kana siapa umum wakil yang bisa tidak umum, jadi sudah ajaran arkasatin umum berpesan di demi nama tak, harga jemaat tiga umum menjejak. Ega isa dari kisah setan yang kami tiru umum berkawajan, jadi sudah umum. Ergo bodoh orang kumar kita laksana fana umum. Bukan asanis teh, Yerusalem Yerusalem berjalan cak. Atau tigaru gaza sambata buddha umame ormata gazaro bisar biada sanan ormata tukufe akami tukufe naitan usulumma satin kufe umame tayo tujo uman ke sanan aje akaya kayodan adina wa kayodan dihom adina wa kayodan kalau umame juru saya tujo ala uman ke sanje usulumma kanan tukufe kanan derasos Yaudah kawan sobat kan umai sana, karena rangkang ke kufenya cak, sampai budak umame rodu, angka ber kamu tak jadi munsabe, saat lain ini jalan betul saya tanah jalan me, dan los jalan cak, saya tanah jun awan dari, saya tanah jun awan orang ini rosa awan orang ini raisi, dan los jun awan orang kiri kiri kan jun orang kiri, kiri samo Abba Usula, Abba Soba, Joko Kursa Jaya. Karena rangkang keda, itu disangkan name. Sami untuk berkena wajan kesa, gupra jasi kadiga balakam. Sarfat barakam tu, amdo berulah berat. Khalid Abib tu siwal kesa dikadi buku sada Jaya. Malik jenat, sabab Usulum Masati, sabab Abba Soba Jaya. Karena yang jadi hingga mewajib sambo maninya. Itu kalau sana kasih wajib sama lewajetan hak kesen nama jesura hak kesen nama dokor sura. Betapa maka biar bisa sedafa
jaallatan immaa yoo jiraate kan isin filatan immaa yoo jiraate siif kenneeraa jedhe. Gaafa sanarraa kaasee itti fakkeessee namatti isa miidhagaa tokkisaa fakkeessee isa gaarii kadhee fakkeessee isa qajeelaa jallaa fakkeessee harka Waaqayyoo keessaa mana Waaqayyoo keessaa ijoollee Waaqayyoo dogoggorsuutti ka'e jechaadha. Kanaaf Maqaabiyaan isa sadaffaa boqonnaa namarraa akkana jedha. Ani immoo jedhanii ani immoo ittan fakkeessee jedhe. Ittan fakkeesse jedhe. Turas irratti waa baay'ee dubbadhe nan jaalladha. Har'uma nama baay'ee akkamittiin mana Waaqayyoo keessaa baasaa jira. Isa faarfatu ishee faarfatte akkamittiin baasaa jira. Isa lallaba akkamittiin baasaa jira. Isa qiddaasee dhamtee jiru akkamittiin baasaa jira. Fakkeessee mitiiree taran nu bira argamne har'ayyuu. Sagaafichaadha ilmi Waaqayyoo dhufee dhalatee dhufee cuubamee du'a keenya balleessuudhaan sanurraa balleesseera. Garuu jarana Waaqayyo duukaa buunee jiraachuu waan danda'amneef ammumayyuu nurratti muree jira jechaadha. Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokkorraa kaastanii yoo dhaaltan akkana jedhanii Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokkorraa hafuurichi ammayyuu jedha warra Waaqayyoodhaaf hin bitamne warra seera Waaqayyoo hin eegne irratti moo'ee jiraa jedhe. Waaqayyo nu haa gargaaru, Waaqayyo nurraa ifatu, tokko hojii isaagaa fakkeessee nama ajjeesudha jecha. Inni lammaffaa mee Addaam Hewaanin akkamittiin fakkeessee ajjeese? Foon bofaa uffatee afaan bofaan haasa'ee waaqa taatu, sooressa taatu, ogeessa taatu jedhee itti fakkeessee timidhiibe kan inni isaanii salphise, kan inni du'a isaa ajjeese. Addaam kan Waaqayyoo dhaga'uu dhiisee kan isaa gaafa dhaga'u waaqa ta'uun namummaa dhagee salphate. Hinkaane waaqa dura dhaabachuu dadhabe jennata waggaa torbaaf ji'a tokkoof guyyaa 17 ji'a jiraata keessaa hin eegatame bira lafa kanaatti gadi bu'e. Gaafa kanas gaaffii galee Waaqayyoon araarfatee deemuu gaafa inni barbaadu akka inni gaaffiin galee mas taasise Addaam beektee kennataa waggaa 100 bu'ee beeka. Yeroo kana keessattis akkana jedhe Addaamidhaan rakkinni kee kan siif furmaata argachuu danda'u kan inni siif fayyaduu danda'u ani garbicha Daabiloos jedhe naa mallatteessi ani garbittii Daabiloos jedhe Hewaan naa mallatteessi jedhe dhugaatti fakkaatee mallatteessaniif mallattoo isaanii tokko galaana Yordaanos keessa dhaqee dhokse mallattoo isaanii tokko Si'ool keessa dhaqee dhokse jechaadha. Egaa iddoo sanaa booda Addaam waggaa 100 booda ammallee Addaam gaafa inni gara gannataatti deemuudhaaf carraaqqii godhu ammayyuu boqotee hin teenye Addaam jedhe tafasaa cabse tafisaa hin dhiige dhiiga isaa dhangala'eef ija mukaa walitti cuunfee Waaqayyoon aarsaa dhiyeessee gaafate. Yommuu kana Waaqayyo Addaamiidhaaf hin gadde Waaqayyo uumama isaatiif hin gadde gara laafessaa waan ta'eef galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Akkana jedhee waadaa seeneef yaa Addaam hin boo'in guyyaa 5 walakkaa dhala kee irraa dhufee dhaladheeni akka daa'imaatti guddadhee tananii cuubamee tananii fannootti fannifamee du'ee tananii du'een du'a kee balleessaa ol ba'een akka tolbaate taasisaa jedhee waadaa seeneef jecha. Guyyaa 5 walakkaa jechuun akka lakkoofsa Waaqayyootti ture. Akka lakkoofsa keenyaatti waggaa 5,500 booda jecha. Sakana maaliirraa arganna innaa jettanii Matsaafa Siraat boqonnaa 24 lakkoofsa 6 arguu dandeenya. Matsaafa Qalemantoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 arguu dandeenya jecha. Waa'ee maali? Waa'ee guyyaa 5 walakkaa kana. Egaa Waaqayyo Abbaan arjaaf gara laafes inni waan dubbate hin namaa waadaa seene hin hanqisne. Gaafa yeroon isaa ga'u waggaa 5,500 sun isa guddaarraa irrachaa dhufe yeroo ta'e yookaan duwwaa ta'e haram durbarraa dhufee dhalate. Sagaleen sun maaram irraa dhiiga isheerraa dhiiga, foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama ta'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irratti gaafa qulqulluu Gabri'eel misiraachotti dubbatu jecha. Egaa akka namaatti gaafa yeroon isaa ga'u hin dhalate. Indoo ajaa'iba guddaadhaan dhalate. Guyyaa irraa kana gaafa waggaa 30 ga'u immoo galaana Yordaanositti dhufee cubamuudhaaf iddoo itti guddate Qaanaa Galiilaadhaa ka'ee miillaan deemee gara Galiilaa gara laga Yordaanos dhufee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo waa hubadhaa. Addaami kottuu deebii jechuu hin danda'u ture. Jecha isaatiin fayyisuu hin danda'u ture. Jecha isaa gaafa Alaazaarin boolla keessaa kaasan hin danda'a ture. Iccitiin isaa garuu hojii Daabiloos sana balleessuudhaaf
nama fakkaatee gadoof deebisee dhufe diiyaabiloos gaaficha foon bofaa uffatee afaan bofaan haasa'ee dogoggorse waan ta'eef inni immoo foon keenya uffatee nu fayyisuu jaallatee dhufe jechaadha. Kanaaf harragaa cuunfaa dhumarratti waan isinitti himu maaliif taaboti waaqayyoo iddoo mana qulqullummaa iddoo kabajaarraa ka'ee lafatti maaliif gadi bu'a? Maaliif qola keessa bula? Maal iccitiinsaa waa lamaaf tokko samiirraa ergamoota warra 99 warra qulqulloota sana dhiisee tokko sabadi Addaamiin barbaacha gara biyya lafaa dhufoosaatti yaadachuudhaaf tokko kana. Inni lammaffaa wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti wangeela Maatewos 3:13 irratti Galiilaadhaa ka'ee guyyaa har'aa kana sa'aatii 4tti ganama keessaa jecha andimtaan akkasitti ka'ee jira. Millaan adeemee galgala laga Yordaanos dhaqee bule jedha. Lafa Yohaannis cuuphaa qalbii jijjiirrannaatti cuuphaa jiru dhaqee deemee bule jedha. Kanaafuu kana yaadachuudhaaf jecha har'a hundumti keenya gara lagaatti gadi bu'aa jiru. Hojii keenya dhiibnee kabaja keenya dhiibnee innaa guddaan beekaa wallaalaan hiyyeessi soores kan lagatti gadi bu'aa jirru salaatiin waaqayyoo harka isaan hojjete abboonni kun namarra kan jiru alfaa omeegaan jedhu maqaan isaa irra kan jiru kan inni lagatti gadi bu'achi buluuf yaadannoo goofticha gooftotaa kanaaf jecha gamaatiiwwan waaqayyoo dhumarratti mee waan tokkoon sinitti yaadannoo qulqullootaa taasisuun eebba laachisiisa, fayyina laachisiisa, ayyaana laachisiisa. Yaadannoo warra qulqulloota taatee isaanii uume kan mooticha moototaa alfaa omeegaa adoonaa isa ta'e madubara maariyaam ilma waaqayyo abbaa yaadannoo inni nuuf godhe sana yaadachuun immoo ammam eebba nuuf laachisiisu. Kanaaf gammadaa waan tokko isinitti hima tajaajila argamu kanaan hundumti keenya iddoo kanatti kan argamu jaalala Kiristoosiidhaaf qabnu sanaaf jenneetoo tajaajila argamu gochaa jirra, dafqaa jirra, dadhabaa jirra. Dargaggoonni awwaara kana keessa minxaafii kana fuudhaan faarfattooti faarfachuudhaan maanguddoon durdi dhukkuba dhaabachuu hin dandeenye dhaabachuudhaan tajaajila argamu kanaan eebba hin argamne, kennaa hin argamne, suba waaqa biraa kennaa hin argamne badhaafamnee galagalanni waaqayyoof haa ta'u. Hojii dhaabnoo dhala namaa irratti hojjete firmaa sana balleessuudhaaf jecha firmaan sun gaafa gooftaan dhaqee cuubamuudhaaf bishaanicha keessa ejjetu bishaanni sun teellaatti deebite firmaan sun bakkeetti mul'ate dhaqee irra dhaabate ilmi waaqayyo jiraataan bakkee balleesse ishee bakkee balleesse bakkee baddachuudhaan firmaan sun kanaaf galagatti gadi bu'uun kan nu barbaachiseef kanaaf jecha isaa hafate guyyaa borii waliin baranna. Egaa waaqayyo ayyaana kana ayyaana milkii, ayyaana gammachuu, ayyaana nagaa nuuf haa taasisu. Warri laafan kan ittiin jabaatan, warri dhaban kan ittiin argatan, warri kufan kan ittiin ka'an waaqayyo nuuf haa taasisu. Magaalaan keenya, biyyi keenya, xinnaaf guddaan keenyas kan ittiin jaalalaaf eebbaaf nagaa argannu waaqayyo nuuf haa taasisu. Ayyaana gaarii waaqayyo nuuf haa taasisu. Galanni waaqayyo haa ta'u.